ija qaatee agarteeti. Haadha manaa kee kana siree kee irratti nama dhiira biraa tokko yoo agarte shari'aan islaamaa ragaa kee qofaanii murteessuun fudhatu murtee ragaa kee qofa mini ragaa nama lamaanuu fudhatu ragaa nama furii malee. Nuti immoo sooshaal miidiyaa kanarra yoo laalte iluu waan ijaan agarre caala waan gurraan agarre dhageenya manna yeroo hedduu yeroo ammaa jechuudha. Wanti namas galaafataa jiru biyyas galaafataa jiru namas walitti naqaa jiru waan dhageetti kanadha baay'inaan akkasiisa. Dhugaa keessan walla. Wanti dhageetti kun immoo an akka kotta akka maaliitti ilaala waan dhageetti kana bubbeen hin jira miti bubbeen kun awwaaraatti hin jiru yoo ta'e malee biyya isin jirtan kana biyyatti keessaa baate biyya nuti keessatti dhalannee guddanne suni kee awwaaraadha. Yeroo bubbeen kaatu qorqorroo fuudhee waan garaagaraa fuudhee midhaan fuudhee tuudhaatiin fuudhee qamadii fuudhee garbuu fuudhee qilleensa irra kaachisa miti gaafa inni lafa buuse malee waan inni fuudhee adeemu sun adda namaan ba'u. Dubbiin gurraan dhageettii kun yeroo hedduu kijiba ta'ee argama. Gaafa kijiba ta'u immoo sababa fakkeenyaaf namoonni bebbeekamoon namoonni nama biratti dhageettii qaban dhaqanii wanta sanatti waan gurraan dhaga'ame kanatti hirmaatanii wanti kun immoo dhugaadha kijiba miti jedhanii yoo dhaqanii wanta kanarratti hirmaatanii wanti kun dhugaadha jedhanii hawaasa qabsiisan sababa kana nama tokko jalaa dhugaa isaatti bada inni dhugaa hin qabne tokko immoo abbaa dhugaa ta'e lafa taa'a. Kanaaf rabbiin warra dhageettii caalaa argaatti warra manu rabbiin waa godhuun jedhanii dhimma sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo hedduu deddeebi'ee qaqqabu kana. Kanuma jechuuf hin dhufee pataa'eedhaa bakka ofirraati jennu nan bu'aati hiriyoonni keessatti dhufaniiru. Bakka wanni geessamma sheeka yeroo biyya jirru hawaayee dhugaa kanarratti hojjate xiqqoo ammallee wanni sun numa keessa jira warra amantii kennaa kanneen yeroo xixiqqishuu horii fa'aatii sinuu barannu wallaahi waan jedhan tokko kijibaan yoo wallaali jenna yeroo wallaahi jenna waan duuni wayii nu fakkaata yoo wallaahi jennee kijiba kannee jenne dirqama wallaali jechuu qabna sobuu qabna jechuudha jallisinee jirra xiqqoo hojii gala wanni sunillee jira namni kenna hedduu takka dur dhugaa dubbata yoo kakutti amana yoo ati wallaahi maqaa rabbii jettee bakka amanee namni ammoo sobuu barbaadu maqaa rabbii san hin dha'uu ture yeroo xixiqqootu jechuudha marra waan duunee bullee fakkaata amma gamanni sun ammoo jijjiirame namni nama kijiba maal goonaree jechuu barbaadeeti kan sooshaal miidiyaa. Ergaa kee kana haasaa kee dammaan qabe akkas jedhu nu biratti gara maccaa kanatti gara macca keessa ilmaan jaawwii biratti loqoda akka kanaatti fayyadama. Haasaa kee dammaan qabee jedhu haasaa kee kana dammaan qabee itti dabaluuf haasaa rasuula rabbii tokko hin dubbadha sirratti. Meeqee taa'ee haasaa nama bareedaadha kan haasa'amaa jiru waan ta'eef maali beektaa guyyaa tokko rasuulatti maal jedhee nageenyi rahmanni isaan irraa jiraatu sallallahu alaihi wasallam naanna ajaa'iba yeroon taa'ee jecha kana xiinxalu bakka hin jiru bakka nuti jirru bakki isaan jedhan eenyuun akka ergamaan rabbii jedhan baay'ee tokko na ajaa'ibas baay'ee tokko na dhibas jechuun baay'ee tokko mee waan isaan jedhan sanaa dubbadhu akki jedhanii moominni hin hataa jennaanii hatuu danda'aa jedhan sababni isaa haddiitu jira namni hate harkirraa cituu jedha garuu sadarkaa qabaannichi yoo meeqa ta'edha kan jedhu hin jiras keessa tokko lammata moominni zinaan hojjetaannaan yimkinedha rasuulti maaliif haddii zinaatu jira namni tokko yoo zinaa dalagee haddiitu jira itoo haadha manaa qabu yoo ta'e ajjeefamuudha ragaan ija namna afur irratti argameennaan ragaa ija yoommoo ituu hin fuudhiin kan haadha manaa hin qabne ta'e yeroo 100 tumamee inni tokko walirraati fagaatanii ituu bilbilaanis maaliinis waliin qunnamiin waggaa tokko booda jarrumti sun nikaa walii hidhachuu danda'u erga tawbatanii gama rabbiitti deebanii
Inni haddii zinaa kana zinaan kun haddiin hin jira waan ta'eef namni dalaguu danda'a. Maaliif ilmi namaa dogongoraadha. Abbaa keenya Aadamtuu dogongoree baala rabbiin hin nyaatiin jedhe nyaate jannata keessaa baheen dogongora ilmi namaa. Nama dogongoree dogongora isaarraa deebu. Nama dogongorus rabbiin hin godhi yoo dogongorre immoo warra dogongora isaarraa deebu rabbiin haa godhu. Qabxiin konni guddaan inni dammaansi qabee jedhe laa kunuus kanadha. Moominni sobaannaan laa. Never jedhan Rasul. Dhageesse in soba moominni never ever in sobu jedhan. Ilaa kunuusa kanadha bakki ulfaataan. Maaliif ennaan الكذب حرام ولو كان قليلا الصدق يهدي إلى الجنة دوغان غراك أجيلمات نمك أجيشك أجيلم لجنة تنمك أجيلجا الكذب يهدي إلى الفجور كذب نمو جلنة نمك أجيش جلن نمو جهنمين نمك جيسا أجل إسلام مان يرو أرى نبرتي آسا دوغاتون تاني آسا كجباتو كود نوتي yoo kaatee kijiba tokko kijibdee qalbiin kee nagaan argatu bar arrabuma kanatti kan godhu dhabee kijiba malee teellaa nagaan argattu maaliif kijibni sun boorda dhaqee kijiba kanaan wal qabsiisee namni waan nama beekuuf namni illee waan namarratti naqa'uuf akka islaamaatti fakkeenyaaf namni kijiba kijibu ragaa fagum fudhatamu agaamaara sagaleen ko Lagi masyeka. Daga Ustaz. Me wallahi waan kana sirriitti xiinxalame namni kijibu ragaansa hin fudhatamu akka islaamaatti hin danda'amu namni ragaa raguu hin danda'u namni kijibu garuu me dhugaa dubbachuu fi jechuun islaamummaan kanadha kan inni kaa ulaagaa ragaa ba'ullee jechuudha. Kana wanti isinitti kaasee fi kijibni amma kana ulfaata ulfinni kijibaa akka kanadha nuti yeroo hedduu wantoota dhageenye kana fudhannee kaane waanuma gurraan dhageenye akkasa dhugaatti kan nuti fudhannee namatti odeessinu namatti himnu gurgura keenya keessa kijibati jira